Harka fuune nooruu kabajamtoota hordoftoota VHA sagantaa sana seenaa akkam jirtu fayyaadha. Akkuma adeeffannee har'as keessummaa qabannee isinii dhiyaannee jira. Ani kan isinii keessummeessu Shoolee Tafarraatii ogeessa kaameraa Saadaannoo wajjin ta'uudhaan ammaruma sagantaa keenyatti akkan wajjin taatan kabajaan isin affeerra. Keessummaan keenya har'aa Rahamaa Bilaal. Rahamaa Bilaal akkuma beekamu dhiyoota darbe keessa gara adda waraanaa bilisummaa Oromoo deemtee turte. Warra waraana bilisummaa Oromoo dhaqee ilaalee gale keessaa tokko. Kanarratti marii goonaa ammadhuma sagantaa keenyatti akka nu hordoftan kabajaan isin affeerra. Rahama anaa dhufu baga nagaan dhufte. Ayi galatoomii baga nagaan nu eegdan. Ayyee achiis baga nagaan deebitee baga nagaan galtee asitti affeerra keenya kabajjee asitti argamuu keetiif fi maqaa Voice of Africa sagantaa sana seenaatiin akkasuma maqaa uummata Oromootiif waraana bilisummaa Oromootiin ulfaadhu kabajamii baga nagaan nu dhufte horii buli deebanii siin jedha. Mee otoo sagantaa keenya ka waliigalaatti seeniin dura uummata keenya wal baruu qabda. Uummanni keenya baay'ee isin eegaa jira. Dhaamsa isaa waan argitanii deebitan kanaaf kan kana fakkaatan hunduma akka isin gabaaftanii barbaada. Kanarraan duraan dursa uummata keenya wal baruudhaaf Rahamaan eenyu, eessa dhalattee, eessatti guddattee, eessa jiraattaa kanumarraa calqabiitii meetti uummata keenya wal barii dura. Duraan dursee galatooma sanis kanaaf firtanis uummataan wal na argisiiste fi ani maqaan kiyya Rahamaa Bilaal jedhama. Dhaloonni kiyya akka itti himachuu jaaladhaan baadiyyaa Oromiyaa dhaladhe. Teessoon kiyya Seattle Washington akkas jechuudha. Ayyee baadiyyaa Oromiyaa naannoo kam egaa godina qaba gara dhiyaa jira, kaaba jira, kibba jira, baha jira. Kibba Oromiyaati? Yaa kibba Oromiyaati. Baadiyyaa Oromiyaa kibba Oromiyaa loon tiksaa guddatte jechuudha akkas taanaan. Bareeda galatoom fayyaa ta'e. Mee egaa kanuma keessa gara sagantaa keenyatti suduudhaan seennaa dhugaadha. Wanni nama ajaa'ibu, wanni namatti tolu, nama gammachiisuu fi hamilee namaa kennu isin namoonni Jeneraal Ashaa Goobanaatti aantanii waggaa waraana bilisummaa Oromoo deemtanii dubartoota malleeni nama xiqqaadha. Nama 3 taatanii 4-5 I don't know sanan beeku taatanii deemtanii. Maaltu isin kakaase waan kanaaf maaliif namoonni umuriidhaan isin dura jiranis qabsoo keessatti muuxannoo hedduu qabanis too jiranuu isin maaltu isin kakaase akkamitti immoo biyya akkasii waamtanii deemtanii waraana bilisummaa Oromoo ilaaluu dandeessan maaltu isin kakaase walumaa galatti? Wanti nu kakaase jaalaluma Oromummaaf qabnu fedhii Oromummaaf qabnu kanumaaf itti yaadneetiin gartee waraan kana arguu qabna jennee kaane. Bareeda. Egaa asirratti wanni tokko miidiyaa adda addaa irratti wanni deddeemu hedduutu jira. Amma 360 miidiyaa warra Habashaa tokko kan jedhu maal jedhaa? Diyaaspooraan biyyatti waamamu diyaaspooraadhaaf jecha biyya galanii qoricha guuranii maal guuranii waan hedduu maqaadhaanii kana guuranii achumaan Finfinneedha gara bosonaa dhaqanii waraana bilisummaa Oromootiif meeshaa geessanii gargaarsa geessanii jedhaniiti viidiyoo waraanaa fi isin waliin turtan baasanii agarsiisaa turan. Atis argiteerta natti fakkaata. Isin dhugaadhumatti karaa Finfinneetiin waraana bira dhaqxanii immoo waamicha diyaaspooraa kana fudhatanii biyyatti galtanii achumaan itti dabartan. Mee kana uummata keenya bal'inaan nu ibsi. Nu akkaataan itti deemne akkaataa biraatti akkaataa gartee yaada keenyatiin fedhii keenyatiin deemne akkaataa diyaaspooraa waan jedhan kanas hin dhageenye dhalachuu isaanis deemma isaanis quba hin qabnu waan tokko irraa hin beeknu. Nu karaa isaan baananii hin baane diyaaspooraa loliin hin dhufne diyaaspooraa duratti deemne garuu bakka feene nu deemnu warra waliin hin deemne bakka feene yoo deemnellee karaa feene yoo deemnellee
kun waan daaspooraa walitti dhaqabu hin jiru waan warri irra dubbatan tokko irraa hin beeknu nu. Bareeda. Egaa akkuma uummanni keenya dhagahee amma akka Oromoo maqaa balleessuudhaaf yookaan immoo argitee tattaaffii Oromoo yookiin qabsoo Oromoo gara dabarsuudhaaf tattaaffii isaan godhanii fi walumaa galatti immoo ammam akka isaan waan qabatama hin qabneen kijiban uummanni akka hubatu waan isaan dubbatan tokko illee qabatama hin qabne ta'uusaa asumarraan ibsina. Wanni isinii fi daaspooraa walitti hidheen jiru wanni karaa biyyaa yookaan karaa Finfinnees deemtanii achiin deemtanii hin jiru jetta akkasii. Hin jiru. Kan uummanni keenya hubatu. Kan itti aanu karaa biraa asirraati asittis wanni tokko tokko waan odeeffamu ni jira. Kana uummata keenyaaf kileer ta'uu qaba kan qulqullaa'uu qaba. Ati amma kan jettu kaka'iinsa mataa keenyatiin deemne waraana keenya ilaaluu deemne jetta. Kaan immoo warri oduu tokko tokkoroo alaa odeeffamu dhageenya namoonnis nu gaafatu hawaasa Oromooti bakka bu'anii hawaasa Oromootu bakka buusee ergee kan jedhudha kan himamu dhugaadha wanni sun. Hawaasi Oromoo kan bakka buunee deemneef hin jiru. An akka itti beekutti akka du'a kiyya beeku beekaa akka itti deemes anan beekaa odoo hawaasaaf himee koomunitii kennan gaanneetiin hin deemna jennee bakka buunee deemne namuu dhagayeetiin akka gaariitti nu geggeessaa nu akkuma undercoverii taanee deemnetti ankara kiyaanii nami bakka an bu'eefi deeme tokko hawaasii bakka bu'eefis hin jiru namni ani itti himes hin jiru mana keessa jirutu anka hime obboleetti kiyya callaan akkan deemu jiru itti hime namuu achuma eeguma achi geenne akka nu achi seenes beekan malee namni nu gargaaree yookaan namni anis waan kan dhaga'ee namni nu gargaaree namni yookaan bakka kan waan kan geessan nu jedhes hin jiru namni waan tokko nu kenneen akkas dhaamsa kanaan deeman nu jedhes hin jiru an akka mataa kiyyaatti akka itti beeku ani waayummaa yaada kiyyaa waan fedhii kiyyaatiin waan danda'e humni kiyya godhuun kiishii kiyyarra baafadheetiin tikeetii kiyyaas waan warraaf godhes waan martuu ka godhe akkuma itti yaada deebiin waan kiyyarraatti godhe jechuun wanni namni tokko na gargaaree hin jiru. Hawaasallee uummatas ibin firii kiyyaas kan bira deemes namni beekus iyyuu hin jiru namni na gargaaree hin jiru. Hin jiru. Annisaanaan wal bira sanan. Dhuunfaadhuma keetinii waan dandeessu hunda gochuudhaaf kakaatee deemte jechuudha. Akkanas amma danda'ametti nuti hawaasa keessa jirraa quba qabna. Magaaluma tokko jirra. So kanaafi namni hawaasni ergates ammas duraan hin jiru gara fuulduraatti karaa beektanii baha gala isaa hubattaniirtu hawaasni deebi'ee isin ergachuu ni danda'a yoo isin ergatte deemuu akkam ammam kophee. Dhibbirraa dhibbatti duubatti nu deebisu hin jiru lubbuu kennii kennina. Ayyee fayyaa ta'e ulfaadhu. Ayyee. Kanamaa wal qabatee meegaa amma gara wanti la jettee qulqulleeffanne irraa isa kaan waan nu barbaachisu waliin inni guddaan waa'ee dhimma wobooti dhimma woboota siis baasee achi sin geesse mee woboo akkamitti argitanii karaan imalli keessan akkam ture beekamaadha achi ga'uudhaaf woboo bira ga'uudhaaf fi bu'aa bayii hedduutu jira haa ta'u malee mee ati immoo waan qaaman argite waan hubatte waan akeekatte irraati nu himi woboon akkamitti jira. Woboon akkuma gaariitti akkuma ilmi nama jiraatu jiraata. Woboon ni jirti. Woboon gammachuu jaalalaan jiraatti. Kaayyoo durii baatiin qabdii akkuma duraan bilisummaa Oromoof baanii jiranii ammaasis woboon akkuma gaariitti nu simatanii akkuma gaariitti akkuma nuti ilaallee akkuma nuti dhageen akkuma durii itti beenu sanii jirti jiran jechuudha. Bareeda. Karaan akkam ture? Karaan baay'ee bareedaa. Injooyi godhaa. Taphannu kan makiina keessa rafa deemu sin jiraan viidiyoo waraaba deemu ture. Sirbaa gammadaa halkan deema bullee. Bareeda. Bareeda. Meegaa waan achitti immoo isin egaa magaalaa dhalataniis magaalaa keessayyuu Ameerikaa dhalatanii san waggaa dheeraa booda baadiyyaatti deebitee baadiyyaa deemsi baadiyyaa gaamama akka nama dhibu beekamaadha.
achirratti wanni isin qunname hin jiru wanni nu yaadachiiftu yookaan immoo argitee wanni sumayyuu deebi'ee baadiyyaatti dhalattee guddate wanni si yaadachiise hin jiru bineensa fa'aa karaatti arguun rifachuu fa'aatu jira miilan deemuu wallaaluu fa'itu jira makiinadhaan barame fardaan fa'aa yookaan immoo gaangeen fa'aa deemutu jira wanni akkasii wanni isin qunname jira. Wanni akkasii wanni nu qunname karaan dhuguma karaan dheeraadha. Karaan akka baadiyyaa jedhan dhuguma baadiyyaa sanidhaan takka argee hin beeku. Baadiyyaa dhaladhee kan jechuumaaf hin jaaladha. Baadiyyaas argee hin beeku ammoo for first time bakka akkasii deemnee ilaallee bakka raasaa akkasii arguunis anaaf gaafa duraati. Bakka akkasii deemee buluunis anaaf yeroo first duraati. Bineensa illee kaa agarree jira. Guyyaa duraa waraabessa argee ture. Waraabessa argee ture. Halkan nu gadhufe jechuudha. Uumaan hungoonee bineensi sunis haqa Oromoon haqaaf baatee haqi isaanii waan inni jedhanuu fi bineensi nuun hin beeka jechuudha. Namni hin tuqu walumaan jiraanna jechuudha. Akka isa walumaan achi keessa turre. Yaa egaa jiruun bosonaa akkuma jiruu bineensaa sadii sanaan garaagarummaan qabu. Jiruu ilma namaatiif hin malleedha. Beekamaadha. Garuu immoo namni kaayyoo qabu eessayyuu jiruu godhachuu ni danda'a. Kanaaf ijoolleen keenyas kaayyoo godhatanii akka bineensa baadiyyaa bosona keessa jiraatu jechuudha. Kana keessatti jiruu isaanii akka maaltu irraa hir'ataa maal guutuu qabu kana nama bira jiru bira dhaqee argee dhufeetu beeka. Kana mee uummata keenyaaf maal ibsita maaliif uummanni keenyas kanarraa waa akeekkatee waraana isaa kana bira akka dhaabbatu akka gargaaru itti deebina kanarraati maal sitti fakkaata jireenyi isaanii? Jireenyi isaanii akka garreetti manuu fi keessa hin jiranu. Akkuma itti bosona keessa jiranii ala bulanii rooba jira, qabbana jira, dukkana jira, qoraatti jira. Waan si waraanu waan si midhu waan baay'ee jira. Isaan ammoo san tokkollee hin dhibsanne san tokkollee hin sodaanne roobaa fi cabbillee keessumaa jiraachuu turanii garuu biyyi sun biyya beerii bonaa bonni isaa baay'ee hamaa gartee ho'i isaa akka amma nu bira inni ho'a ni qabbanaas ni roobas ho'i gaafa 190 digirii fa'aa jedhanu jira 120 ta'u jira maybe kawarraa digirii hagamii akka ta'e hin beeku ammoo baay'een haalaan ammuukii baal hin qabu. Agartee naannoon suni roobii hin jiru, bishaan hin jiru. Ammoo akka rabbiin jiraachisu xooboon jiraachuma jirti. Rakkinas nin qabanii waan gargaaruu qabnus nin jira. Waan baay'ee waan isaan nurraa fedhanuu jira. Waan ilmi namaa gargaarchisaaf barbaadu baay'een gargaar barbaadanii nin jira wanni barbaachisaa barbaadan. Viidiyoo keessan irraa waa tokko waa hedduu laallee waa hedduu barannee waa hedduu hubanne sanarraati manguddoota lama kan isinii wajjin manguddoo gurguddoo warra umuriin buleeyyii umurii isaanii hagana jennee beekullee baannu ittituu bosona keessa jira akkasuma ijoollee xixiqqoonis ni jirti. Manguddoo sana waan irraa nuu himtu qabdaa waan si wajjin haasaa waan haasofsiifte qabdaa takka nama dirreetti isaanii waan baay'ee haasofne waan baay'ee isaanis istoorii isaaniirra waan baay'ee nuu himanii jira. Dhuguma abbootiin keessuun nama lamaan sanii kan achitti argee isaan lachuun nam umriin maybe daandii tokkooti tokko obbo Bulchaa Sooressaa jechuun nama gartee umrii 88 ammaan kana gaafsan 87 deeman jechuu ture. Obbo Bulchaa Sooressaa jechuun nama gartee ijoollummaan beeku ture. Zamanan inni biyya jiru sani guyyaa gumaata dhufuu ture mana abbaa kiyya bir dhufuu ture deemee salaatanii achii gad deebi'anii namni biraa wareegames ni jira kan biraa hidhames ni jira warra akka Abdiraggaasa fa'aa jechuu. So isaan kun zamana Haile Sillaasee lolu turanii
Haile Sillaasee waliin amata 3 lolan turanii. Dargii waliinis akkasuma lolanii. Ammoo kan guddaa akaakuu kiyyaa akaakuu kiyya waliin loluu turan. Akaakuu jechuun Abdullahi Ganamoo hin beektanii san martinuu. Istoorii san odoo irraatti waraabbatinuu biraa dhufe ganam subii riba kaanee jedhan. Ganama subiin kaaniitiin salaatanii irraa baanii ammas ni salaatan obbo Bulchee Sooressa. Gee salaatan san akaakayyoon kan kee sirba deemaa jiru. Waan inni sirbu san garuu oduu gaaf san irraa waraabbadhee bareeda ture. Na jala hafee gaaf bira waraabbiin argisiisinummaan deemiti waraabbadhaa. Baay'ee namatti tola. Istoorii hin dagatu waan gaafa Haile Sillaasee irraa eegaleetiin hin dagatu siif hima istoorii. Abbaan keenya kan biraallee kan isaan waliin jiran suni nama maqaa isaanii akka gaariitti hin qabanne nama gaafa Aabboo Xilaa jedhanii waamane. Maaliif Aabboo Xilaa jettanii jennaan maqaan isaanii Aabboo Xilaa jennee waamnanii maaliif akkasitti gaafa Haile Sillaasee nama Xilaa lolu ture. Akkanatti Haile Sillaasee mo'atanii jedhaniitiin nuu himan jechuudha. Okay. Xilaan suni daatu jechuudha gaafa ka bokkaatti dhokatan. Ka bokkaa ittiin dhawatan aduu fa'aa dhowwan jechuudha. Okay. Ayyee. Bareeda. Egaa amma sun baay'ee seenaa nama boonsisuudha. Namni umurii sanatti jechuun umurii 80 olitti har'allee ofii furuu dhalli namaa amata ijoollee dargaggoota amata 16 17 san wal qixa loluu jiranii kan hin dagatin umurii kanatti sadarkaa sanatti loluun bosona keessa jiraatanii gaara bahuu goda bu'uu jira. Waan meeqatu jira waan silaa umurii isaaniitti isaan kana caala kabajaa ka darbeef kabaja qabatanii soorama bahanii seenaa barsiisuu kitootti danda'anuuti tanumaan xiiqeffatanii ammallee umurii kanatti bosona keessa jiru. Egaa rabbii bilisummaa isaan agarsiisu jenneetti hawwinaa fi bilisummaan arginu maan ta'ini rabbii wayifuu isaan tursiisee woo arguuf taa'u. Kanatti aansuudhaan himee yoo dhaamsi waraanni dhaammate yoo jiraate uummata Oromootti nu himaa waan nuti itti jirru uummata Oromootti nu gahaa jedhanii isaan waan isinitti dhaammatan yoo jiraate nu himiiti isa kaan kan biraatti darbina. Wanti guddaan isaan dhaammatu gartee waraanni kun tokko lama miti akkuma beektan walumaan beeknaa durumaa yoo beeknaa qomoon jirtus kun nama amata 8 sanii gaafa daa'imaa beekaa hagammanii jiran jechuudha. Uummanni kun kan jiru kun wanni isaan jiraatan uumanamii man isaanii keessatti akkuma reefu jedhaman isaanii keessa jiranuu ala jiranii waan isaan barbaachisu itti guddaa wanni isaan nama dhaamatanu laakiin tokkummaa ilmaan Oromoo dhaamatu guddinni isaanii. Oromoo tokko tahaa yoo tokko taanee jabaannaa bilisumnaa kan jedhan tokko kana irra guddaa immoo dhaamachii warri dhaamatu akka hidhachiisan akka gartee nu bira dhaabbannee gartee hidhachiisnee warri kun lol'uumni taanuuf kan nurraa barbaadan jechuudha warri waraanaa. Kana dhaammatan jechuudha. Bareeda. Egaa uummanni keenya quba qabaachuu kan qabu dhugaadha. Ijoolleen kun yookaan uummanni kun jiruu jibbee miti gabrummaa jibbeeti jiruu jibbee miti kan bosona galee waggaa 80 umurii waggaa 80tti fi amma ijoollee waggaa 10tti kan achi keessa jiranii kun egaa hidhannoo fedhu qoricha fedhu nyaata fedhu namni bilisummaa hawwuu yoo jiraate kanaan amma dandeetti bira dhaabbachuu qabaa jettati. Haa ta'u kanatti dabaluudhaan yoo wanni ati immoo gama keetii waan argite irraa waan taajjabde irraati uummata Oromooti waan dhaamtu yoo jiraate sasi meetti nu dabale. Wanni guddaan ani uummata Oromoof dhaamu gartee wal taanee gurmuu tokkoon gartee uummata kan gargaaru uummata kan bira dhaabbachuu humnaanis yaadanis akkuma isaan nuuf jedhaniitiin gartee man isaanii keessa bahanii abbaa fi haadha isaanii jalaa baatee ijoolleen tunini yookaan
kaachi jiran ka haadha manaa yookaan jaartii mana dhiisanii fa'aa baanii jira yookaan jaarsi fa'aa mana dhiisa dubartiin fa'aa baay'ee jiran achi keessa. Dubartii cimtuu dubartii gartee gannaanis meebi nardi xiqqoo jira. Ijoollee very young age jechuudha. Kan cufti baratanii sammuu qaban jechuudha. Maal achi keessaa isaan godhanuu yeroo tokko dhugummaa bilisummaa dhabanii ganama galgal ilmaan dhiigi haadhi ilmaan Oromoo kabootu kan abbaan ilmaan Oromoo kaboo gartee kan dhiigi ilmaan Oromoo argan waan kan akka bilisummaa argatanii gartee balaan kun nurra dhaabbatuuf jedhaniitiin warra daggala galee jechuu dubartiin kunis loluu jirti. Uummata kana gartee umni taanii fi akkamittiin war gargaarree akkamiin warra hidhachiisnee akkamiin nyaachisnee akkamiin kopheetti binnee akkamiin tucuutti binnee war kana waliin jiraannee war kan jiraachisne waan jedhuuf uummata keenya dhaama ammoo ummati kun gargaarsa baay'ee uummata Oromoo irraa fedha. Waan baay'ee jechuun hidhachiisuun tokkoffaadha. Waraan keenya gartee hidhachiisnee umni taanii fi garaa isaanii guunnee ijoollee gartee amata 16 ijoolleen kun yoo garaa isaanii nyaatiin guutatiin akkamiin deemanii karaan deemnee agarsiisuun ho'ii isaa bishaan fedhu roobiin jiru gartee dheebotanii huccuu ni fedhanii kophee ni fedhanii waan isaan barbaachisu waan baay'ee jira. Agartee maybe ganam kan nyaatan ka galgalii nyaanne fa jira. Namni ganam nyaatee guyyaa guutuu loluu hin danda'u jennee yaaduu qabna. Kana cufaa yoo jiraanni isaanis jiraatanii akkuma nuuf jedhanii achi galansan nuus gartee tokko taanee uummata kana garaa isaanii guunnee hidhachuu qawwee kanaan hidhachiisnee lolla because warri kun ibiddaan namaa wal lolaa. Ibiddatti itti dhufa ibidda ammoo ofirraa dhowwuu fi waan ittiin ofirraa dhahan barbaachisaa nuttuu ammoo kana ta'uufi qaba. Nuttuu warra qawwee ta'uu qaba. Kanuma Oromoodhaama. Bareedamee addatti immoo dargaggootaaf wanni ati dhaamtu yoo jiraate qeerroon bakka hundumaa jirti. Qeerroon immoo qaama waraana bilisummaa Oromooti jedhamee beekama diina birattis fira birattis. Dargaggoo irraa maaltu eegama? Sochiin dargaggoonni Ameerikaa keessa jiran akkasumas immoo biyya alaa bakka adda addaa jiran addunyaa kanarra faca'anii jiran waa'ee waraana bilisummaa Oromoo waan isaanii dhaamtu yoo jiraate maaliif? Especially dargaggoota waan baay'ee kan dhaamu jira qeerroo taanaan qarree taanaan namni wadhaamnuuf baay'ee jira. Kan dargaggootaa fi qeerroo fi qarree ta'an irratti wanni an dhaamuu fi anamma mataa kiyyatti yeroo tokko akkuma akkasii guyyaa asii fuudhee argisiifatu fedha. Ifa mana ol qocha. Ganama cufaa an bakkee kana deema. Si mul'ata. Bakkee kan jechuun ani Starbucks nan dhugu white mocha. Ganam cufaa deema buna achii bitadheetiin dhuga. Bunni kun inni grande jedhama. Saayiziin isaa jechuudha. Qarshii 7 bitaa ganam cufaa guyyaa 7 guutuu garuu hin quufullee jaalalumaa fi yookaan hin beeku manumsaan guddisuudhaaf hin deema. Qarshii 7 bun kan bitaa kun amma akka dargaggootaaf dhaamu jechuu ijoollee barattoota ijoollee gartee yaangii dhugumanii dalagnan uummartu mana kan deemee qarshii 7tiin bun bituu ture. Gaafa buna kana bitu manattis danfisuu numa danda'a. Gaaf tokko osoo buna bitadhee saandeedhaa buna kan dhugu namni wayii naa bilbila jechuu biyya irraati. Rakkoo hamanatti himatee hagamma nyaati nyaanne haadhi kiika durii wayidaaktee na guddistee hin dadhabdee dalaguu hin dandeessu maali jedhee rakkoo wayii natti himatee. Odum taa'ee bun kan bitee ana akkan bun kan dhuguuf namni kun na bilbilee akkas jedhee waa hirrifadhe. Namni kunu beelirra kan ta'u hanganam cufaa qarshii 7 bun kan abbaasaa bun kan faniif jaalalaaf jaalalummaaf dhuga malee hin quufullee naan quufsullee ufuma argisiisuuf achi deeman yoo jechuu hin danda'a. Guyyaa kan kaappii kan bitadhee mana kiyya galeeni jechuu buna sanii hin dhunne hin jisse kaappii keessa xaragee goggosee ganam cufaa qarshii 7 achi kee buusoo eegalee. So ji'aatti qarshiin bultii 30tti qarshiin 7 almost 200 fi qarshii 10 ta'uu hin beekoo ta'e. Yoo jisanitti annam tokkoof woboo saniif yookaan nama rakkata saniif ergee anaaf gaariidha beddel dhaqee bakka buna sanitti maallaqa san baas jedhee buna sammuu fedhee manattis dhaabachuu hin danda'a. Dhuguu hin danda'a.
Uummat keenya ammoo ijoollee yaangii fi waan akkasidha. Warri buna akkana maallaqa itti baastan kun maallaqa nu qarshii 7 san qarshii 10 san lakkeettanii ji'aatti qawwee tokko namaa dhugatti ni bittanii. Gara nam tokkoon hin guuttanii jechuun maafiin isaanii dhaama jechuudha. Galatoom ulfaadhu. Yaa uummanni keenya nuti jiruu fandalaalaa jiraannaa jiruu leekjarii jiraannaa maaliifii birrii 7 buna dhuguun dhugaa dubbachuu fi paakeejii isaa waan guddaa isa tokko bittee mana keetti dhaabbachuu dandeessa birrii 7 ji'a tokko dhuguu dandeessa. Yeroonis namaa mijatu fedhiidha namni immoo argitee buna dhuguun akkuma warra sigaaraa aarsuu fa'aa maal akkasiitii nama yeroo kaate hawwitaa yoo barte jechuudha. Dhugaa horiitutti ba'aa yoo dhiifte immoo hawaasni kun tokko siin miidhuun qabu. Birriin sun dhaqee lubbuu namaa du'a baasa. Bilisummaa keetiif yookiin sabaatiif bu'aa qaba. Qawwee bitaa rasaasa bitaa. Kanaaf dargaggoonni keenya shamarran keenya bakka jirtanitti hawaasni keenya akka waliigalaatti waan amala qabdan illee jiraate amala keessan sana dhaabaati horiis amala keessaniif baaftan sana walitti qabaati yookiin araadaaf jechuudha. Amala yookiin araadaaf qabdan sana walitti qabaati waraana keessaniin gargaaraa rakkataa biyya keessanii saba keessanii obboleeyyan keessan gargaaraa jettee jechuudha. Yaa guddin yaa uummatuma keenya kan waan jiruuf hin jedhe Oromoo kan akka gargaaranuu fedha. Imagine qarshiin 200 wayii kuni yoo namni 10 qarshii san baasee qawwee tokkoon hin bitaaf jechuudha baatitti. Birriin 200 wayii anarraati yookaan nama tokkorra nama 10 yoo taane hidhannoo qawwee tokkoon hin binnaaf jechuudha. Bareeda ulfaadhu guddadhu. Kanuma egaa sagantaan keenyaa kanumaan goolamnaa yoo dhaamsa biraa wanni siyaafii akka waliigalaatti uummata Oromootiif waraana bilisummaa Oromootiif warra sagantaa Voice of Horn of Africa sagantaa sona seenaa hordofan hundumaafuu akka waliigalaatti wanti dhaamtu yoo jiraate carraan sii kennaa sanumaa kanumaan goolamnaa jechuudha gabaabsine yeroo biraa walitti deebina. Yaa carraan kee wanni guddaan an dhaamu uummata biyya alaa keessa jiru jechuudha. Yurooppii ta'ee moo biyya Arabaa ta'ee moo biyya adda addaa jiran ta'ee moo uummatni biyya keessas jiraatanii Oromiyaa keessa jechuudha. Dalagdaniitiin uummata keenya akka obbo kan itti gargaaruuf yookaan uummata daktaroota ta'ee neersii ta'ee injineera ta'ee uummati kunis gartee akka gartee humnaan uuma bir dhaabbatu baay'een barbaadu because madoolee baay'ee qabnaa warra dhukkub baay'ee qabnaa warra miidhan baay'ee qabnaa warra akkana akka gartee uummati speeshaal daktarootaaf neersoti biyya alaa keessa jirtu yeroo ofii fudhataniitiin torban 2 taatan uummata keessan dhaqanii ilaaltanii wal'aantaniin baay'ee bareedaa na fakkaata kanuma isaanii dhaama. Yoo carraa bira naa kennite ammoo nama baay'ee dandeettii kanarratti hin galatu waan karaa nu deemne kanarra nu gargaare galatoonfachuu fedhate akka galatoonfadhee hin beeku. Carraa naa kennite. Yaa haga nu kaanee asirraatti deemneetiin gartee baatii biyyi nuti deemne kan keessa turre ijoollee gartee baatii lamaan kan jiruu isaanii dhiisanii waan manni isaanii dhiisanii nu bira galanii walumaan taa'aa gartee baatii lama guutuu nu gargaaranii jiran Naayiroobii keessatti jechuudha. Ijoolleen kunniin haadha manaatiif abbaa manaa tokko abbaan manaa ibsaa jedhama haati manaa obse jedhamti hiriyaa warra tokko ammoo Ifra jedhamti baay'ee dhugatti ji lamaan nu achi turre sun nu jalatti caccabaniitiin gartee haga nu deemnu kana ibsaan kun fan baay'ee karaa cufan waliin deema ture waan baay'ee gartee bakka nu deemnu bitu nu cufan waliin deemu ture baay'ee nu gargaaru ture isaan warri akkasitti ni jira warri baqata ta'ee Keeniyaa keessa jiraatanii baay'ee gartee kan wayin qabne gartee jaalalaa fi fedhiin nu jal deemaa woboof jedhaniitiin nu gargaaru turanii isaan san galatoonfachuu fedha jechuudha. Karaa miidiyaa koomitii siyaatiliin. Okay, maqaa koomitii siyaatiliin. Okay, haa ta'u ulfaadhu dhaamsi kan kee gara dhumaa kuni warra pirofeeshinaalota Oromootii fi warra keessattuu warra ogeeyyii fayyaatii fi warri ogeeyyii fayyaa dooktaraa haa ta'u narsii haa ta'u warri kuni qabsoon isin waamtii. Dhaqaatii pirofeeshinii keessanii guyyaa tokkollee haa ta'u torban tokkollee haa ta'u waraana keessan bira dhaabbadhaa waan isaan barbaachisu nurra isintu beekaa isintu quba qabaa
kan wal'aansa barbaadantu jira, kan rukutamanii wal'aansa kan qaama isaanii keessa rasaasni jiru, kan cabanii wal'aansa ogeessaa barbaadantu jiru. Dhaqaatii waan humni keessan danda'een guyyaa tokkos haa ta'u torban tokkos haa ta'u wal'aanaati deebi'aa jettee dhaamsa dhaammachaa jirti Rahamaa Bilaalii. Kanumaan egaa warri nu dhaggeeffattan hundi keessan barri keessattuu ogeeyyii fayyaa taatan, Oromoo taatan, warri qabsoo bilisummaa Oromootiif hawwii qabdan, jaalala qabdan uummata keessanii gabrummaa jalaa baasuudhaaf hawwiin ji'oo jiraate kan ta'u ta'e ijoollee kana tajaajiluun dirqama keessanii sagantaa baafadhaa ijaaramaa dhaqaatii tajaajilaa deebi'aa torban tokkoof isaa taatu karaan ni jira ni danda'amaa jedhu warri dhaqanii galanii. Kanumaan egaa dhaamsi kan biraa immoo warra achitti nu tajaajilaa nu gargaaraa karaa nu waan barbaachisu hundaan warra dhaabbataa turan jettee maqaa koominitii Oromootiin warra karaa isaan deeman isaan gargaaraa ture galateeffattee jirti. Isinis galatoomaa jennamis maqaa koominitii Oromootiin akkasumas immoo akka maqaa Voice of Horn of Africa sagantaa sona seenaatiin galata isinii dabarsinaa. Galatooma ulfaadhaa warri nu dhaggeeffattanii amma dhumaatiin waliin turtan ulfaadhaa galatooma wayyoomaa jennaa. Sagantaan keenya kan sona seenaa har'aa asumatti raawwataa kan qopheessa isinii dhiyeessaa ture ani Shoolee Tafarraati Israa'el Daannoo ogeessa kaameeraa wajjin ta'uudhani. Rahamaa Bilaal ulfaadhu galatoomii yeroo biraa carraa biraatti walitti deebina guyyaa gaarii siif haa ta'u. Akkasiifis.